Samira is baka nubati nati. Wamba bade naje. Adi. Maaf dakalish. Ana tu gubat ufsiti gubatu motenya ilalla. Waaqayyo no agarsiisa. Ishi habibti. Mana singode si barkan Samira is jechi nama wanti godun qabu banna. Zimana madamira tina dadhabe si kan olla galagalchi. Yani si dadhabe inshallah malle si ade tababi. Si akan nu dadhabe Abshiri malle inshallah. Siri ala inshallah bakadim tu kan ma ta koranya te bide inshallah si arabiyya nyata. Samira is jechi nama wal nama godun qabu. Samira yoiste marra ko kabam yozum jette achi baate marra ko kabam malsi malta yodi dibe suriste Jechi nama wal nama godun qabu sila. Namni fayyuma wacha male jechi nama wan tokko si wanin fi polisin akka dhaqee sheeka qabu yookiin immoo mana sanaati baatee bakka akka jijjiirrattuuf gargaaruu qabna jedhaati waan kana haasaa jechuufidha. Ifama ani waa'ee seera isaa beekee miti. Samira atillee sitti mere engadas rakkoon achi jiru kuni miidhaa sirraan gahaa jira yoo ta'e ijoollee warra beekan warra kamesii kana warra akka zinnuu kanatti himadhuuti achiiti bahii. Kanaaf ijoollee maqaa dha'uu dhiisi karaa biraatii itti deemame haa gaafataman seeraan sin jechuu barbaadeen. Gashi inta. Ani maalin godhe ofii balleessani gashi ani maalin isaan godhe wanta kan balleessine barani ofii quufani ofii balleessani ega balleessani immoo nan sodaadhi ammoo sila asisaan fiduun barbaanne ani ofii akkan isaan fiduu faadha gana mana reebani maalin godhe Bakka amma rakkoon qabu akkaataa itti deemamu qabutti itti deemaati keessa wanta haasoftan keessaan haasaati masi yaa'u akkuma jalqabdeetti gargaaraati wanta ishee deeggartan deeggaraati achi bakka sanaati akka baatu bakka akka jijjiirrattu yeroodhaaf wanta sodaachisu kana jalaati bilisa akka baatu godha waa'ee maganditti akka dubbanne jechuu barbaadeen ishee dhiifama. Asa maal ganda waa'ee ganda kan dubbanne eenyutu waa'ee gandaa dubbate maa sodaattan si dhufurra maan jirree taatan maal eenyuun gadi sirriidha inni sirriidha yaanni kee amma garuu asirratti baatee Arsiitu reebe Shawaatu reebe mucaa Wallaggaati. Bolesso isa bakka si maalta tajjiki bira waa'ee gandaa hin barbaannu nuti bu'ii dhiisii namni waa'ee gandaa dandeesse gargaar boleessa koo waa'ee gandaa barbaadaa. Okay anumaa fi naan galle waa'ee miti ajandaa keessa naaf hin galle waa'ee boleessa jedhee maa kastaasa Samira obboleessi keessa gargaaru bakka erga ganda maqaan ahinaa deemanuu waa'ee gandarraa saarraa zinnu kana saa gargaarratanii kaasamni waa'ee gandaa se jamar jiraa waan irratti mucaan baa jirtu dirqamaa saamuu qaba kaa malee namni gandummaa se jiramoo Anorri komentii kun nama maraa jiru gaada sinitti odeessini danda'a anorri komentii kun jechuudha. Sammuu kan keessan lafa gootanii kan nama biraatiin hojjettu kan keessan ol kaawwattanii jechuudha. Sammuu kan keessan warra komentiiti kan nama dinqu. Kun cikiishiidha cikiidha obboleessa dee dubbateera akkuma seene. Ifaan maatiin badee. Fi na'ee akkuma seenanii dudubbachuu danda'a. Waan itti dhufe dudubbachuu danda'a malee garuu nuti duras kan dubbachaa turre soorii. Jalqabayyoo akkuma seenanis jedhani nam tokkoof jennee ganda guddaa maqaa dha'uun nu barbaachisu namoota gurguddaan nu jidduu jira waan ta'eef nuti abbootii irraa dhalanne qabna abbootii gurguddaa abbootii kakkabajamoo qabna. Bakka fuuldura keenya duwwaa waanuma nu fuuldura jiru bichaa hin ilaallu duuba keenya bukkee keenya gaafa ilaallu. Akkam jirtu joo nagaa zinnu nagaa akkam nagaa dhayi. Jirra galata rabbii. Yaa sirriidha yaanni keessanii gaarii ture. Iddoo kamitti akka uummanni gara uummata deebi'uutti barbaade beekta asatti jalqaba kaafne jala turre iddoo masiini arsii fi wallagga ta'aniitu mucaa tokkotti mucaa wallaggaa reebaa jiran iddoo jettetti malee gargaaruun keessa waan gaarii ture. Maaliif jecha akkasii sun immoo uummanni baay'een sagaricha waraabbachaa jira. Masii kaameraa baay'ee seela ta'a. Gaafa takka jettu immoo wanti kun gadi si kabalchiisu beekta akka nama tokkotti maaliif jechi kee kun namni dhuunfaa mana keessatti wal loluu danda'a. Namni dhuunfaa mana keessatti wal loluu danda'a. Maaliif fakkeenyaaf aniif zinnuu mana tokko keessa jiraanne taasa walitti mufannee waan tokko wal loluu dandeenya nuti. Kanaaf iyyuu immoo dhimmi gara miidiyaatti dhufamee kallattii gargaaramuu malee jecha akkas jedhu kun immoo booda
garan taanti si fudhata jechuu barbaade masii hundi keessan immoo dhiifama naa godha. Kanaaf nan. Nagge thank you galato manillee isa kana dubbadheera duruma dubbadhe si alama ol dubbadheera maatiin akka kana jedhani sababii ijoolleen lama kushiinaa keessatti wal lolanii fi nama kabira biratti dubbachuun nu barbaachisu jedheen dubbadhe. Isa kana ijoolleen lama kushiinaa keessatti wal loluu danda'u kana miti waa'ee dubbiillee dubbadheera ijoolleen tokko amma astaraarii dubbii miti astaraarii uffannaatu kan hin beekne jiru. Dhageechanii unkaan miti kafana qayyarachuu kan hin beekne jiru kana beekuun barbaachisaadha. Gizee tokko haasa'uu duwwaa otoo hin taane. Nu immoo nama hundumaa jiddu galeeffannee ilaaluu qabna malee namni tokko maa balleeche jenneetuma jechuun nu barbaachisu namni balleessuu danda'a. Garuu sirriidha masiif ammiira keessa haaruu dandeechi. Tokko mucoon kun mucoo ganda isheetti gaafa gadi baanee ijoolleen kuni nuyi akkanadha nuti akkana gandi kun akkana jedhanii itti himanii haaruu dandeechi jedhanii niirus immoo sagalee qabdi mucoon. Masiin jechuun garuu immoo masiin akka nama hubatee tokkootitti mana kana bantee mucoo kana gargaaruuf yaada bichaa kana otoo dubbachaa jirtu miirri aarii gaafa itti dhufu jechuu dandeessi. Riqeebii yoo raabame samma sana garuu sodaa akkasii sana keessa abbaa namni rasaasa nuti tokko seen jiru irri rasaasa jala yoo naabbata jecha xixiqqoodha jennee nuti bakka indaanqoon taanu indaanqoo kosii haadhaan hin taanu. Garuu nam tokkicha gaafa balleechuu nama sana biyya Imaaraatii keessatti dhageessanii biyya Imaaraatii keessatti biyya seera qabu keessatti namni tokko nama arrabsinaan ragaa qabna micoon tun amma gubuu jecha jettuun masiinis ragaa qabdi sagalee biyya kana keessa micoon kuni himachuun sin danda'ama baasuun illee hin danda'ama nama tokkotti dhaadachuun sin ajjeesaa yoo ajjeese iyyuu namni na gaafatu hin jiru jechuun micoota akkattiidha waan taate waa jalla shinuun ilaalatu maa obboleettii koon taane maan wajjin hin dhalatin waa'ee nama biraa dubbachaa hin jiru obboleettii koo ishiin wajjin dhalatte maan ta'in gaafa albeedha sin qala jettee namatti dhaadattu anaafiyyuu obboleettii koo mutofirnaa ishii gaggeessaanu sin garramuun kun garuu haa ta'u malee micoon amma gama jiruun ijoolleen kun waan gargaarrachaa jiru. Ishii dubbatachuu dandeechi gaafa biirootti ishii geessuuf jiran kan ammoo erga biiroo sun ishii dararaa jiraateeti biiroo kanatti walii hin galuu jettee dubbachuu dandeessi jechuudha walii hin galuanii biiroo kana keessatti dararamaa waan tureef jettee dubbachuu dandeessi ji'a 8 wal waan jirteesseef jechuudha amma ji'a 8 jechaa jiru. Soomasiinis immoo kan ishiin jettee nan gargaaraa jette obboleettii keessanii obboleessi ol seenettis immoo yoo gargaartan karaa biraa gargaaraa malee isin keessumaa warri biyya keessa jirtan am sorry aasaa hoo ta'e malee kaattanii nu dhaqqabuu hin dandeechanii dhageechanii yoo daataa sin hojjete malee nu arguu hin dandeechanii garuu warri biyya hambaa keessa jiran kun yeroo hunda sooliyyaan tun erga duratti koomentiin barreessite silaalan jira maan rakkoo qabdaati si dhukkuba. Eenyu sheeni monitor biti yoo baasna finne dura mucaa baasa Samira maalirra jirta dubbadhume deemaltaat maalittiin jira waan biraa jalqabdan naan hin calliseen. Sintu waan biraa jalqabe gidduutti naan hin callisee kana keessa maalin dubbadha amma fakkeen jechuudha. Eshi atama charta qophoofte uffata koo shaantaatti naqachaan jira yoo inni ufe nan deema nan deemee yoo diraafiriin ufe nan deema deemee ol hin seenu galu inni kun Apa atau tiket timur jalan akan cuti mana? Ani mana sana top sana ni sana apa nak nak tiket cuti nabat sini gale? Ati demi kuno sana ne lokasi ni sampai amalan erga sana dursi terkit si egdin. Okay? Okay. Naga hajar ta? Naga. Yes, lokasi ni biro kabat amana ergin dursi ne jolle si ergin. Location isheen qabu garuu lakkoofsanii qabu moo lakkoofsa moo masiif kenneera masii wajjin haasaa oolan. Maalti daataa guutaa fi iddoo biiroo sanaa location. Yoo moo daataa naa guuttani achi ga'ee moo ani immoo siniin erga. Sinii erguu nan danda'a achi ga'ee. Komentii isaanii ilaaliin eti dhiisi komentii isaanii. Komentii nama tokko hin deebisiin. Nama nan guutaa fedhu ol galchaan. Akechan gadina dubbiin dhos maalii qabdi jechaadha. Kuni bari isaniiti ji'a lamatti gizee takka harkaan qabee dhungatudha bara kan dhufe akkas namaa barreessu. Dubartiidha barbooniidha. Ara dubartiidha. Booniidha. Dhirsa ishee gurguddaa uftee nu jalatti balaqqamaatti.
Ramasi. Masih duri sini Join tagar garam talaga. Zinnu unu ganama kaasee birrii koo bilbile guutee biirootti bilbilee arraban taaneen arrabsitu an kan as ufanii immoo alba'an isaani maalaa godhu meenatti minan gubadhee baata. Aizosh gifti to. Wajjin miskiina gargaaru qormaata baay'ee of keessaa qaba. Lola baay'ee of keessaa qaba. Jabaadhu. Gara kee kan ta'u rabbi duwwaadha gisee kana. Namni gaafa rakkata bichaa gara kee dhufaate kana beekuu qabda. Anis akkanan ture oggoon baaranii keessa jiru ijoollee baay'ee irra gargaaran ture. Namni waa sii godhu jiraaf otoo hin taane gatii kee waaqarraa akka argattu beeki yoo si arrabsanis hin dhagahi. Kanaaf warrumaa gargaaramee boru deebi'ee si arrabsa. Kuni beekamaadha. Yaa arrabsanii ganne zinnu koo arrabsa. Aizosh gifti kun. Nama mootummaa ishee biyya ishee bulchuuf kabajaa hin qabne masii kabaju jettee yaaddaati. Mootummaa biyya bulchaa jiruuf kabajaa hin qabanu ba. Kanaaf Daanii immoo follow godhaa.